waan hin qabne guyyaa keessaa fidattee ilmaan keetti bakka Ani godhii. fiji baasin beeku. Waa'ee ilmaan irratti dhiyoo tanaatillee dubbattee turte. Dubbadee dhugaadhaa sangaa. Kan abbaan itti haadhuu hin jeebar. Waliinuu nan ture hammeenya danda'e an jiraachuun nan dhibu sirraa gargar ba'e. Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya. Akkuma beektan har'a kunoo mana faayoo keessatti hin argamaa. Faayollee mana hin jirtu. Mana isii dhufee ijoolleen mana jiraa ijoolleedhaaf waan takka bitee fi akkuma isin beektan ammas raajuun ijoollee akkatti irra facaasee deemee quba qabdaniis har'a ammoo akka nama raajuu quba qabutti waa'ee raajuudhaa himaaf jeetiin mana kana dhufe akkuma mana kana dhufetti ijoollee qofa halkee isiillee hin jirtu irra da'u. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maali gaajaan akkana barbaadduufi? Maaree nagaa miti? Laa nagumaa fi lakkee nagumaa si barbaadeen. Waan hin dhageetu jiraane sana siima jeetiin dhufeen quban qabdu neeti. Quban qaba. Raajuun akka bakka biraa jiru asirraa deemee jira jechuu dhageetiin nama naa hime. Eessatti deemee jira? Adan jiraa jechuudhaan dhagee nama hedduu amanuurraa hin dhageeyyan illeen adan jiraa raajuu adan itti agarree naan jaanii turaniin quba qabdamootoo. Tolfate gaa bakka achi deemnaan qubamuun qabu qabuun tolfate nama deeme duraan haala jiraa miti tolfate haa maal jennaan. Saatis gammaddee jirtaa jechuudha inni kutuu kanaaf tolfatee jiraa horii jechuudha Itoophiyaa galuus bareedaadha. Maaltu naga wajjisa? Nagaa rabbi haa galchuu inni du'aa illee gonaaf. Maal laada baan duraanuu ilmaan narra naqe ilmaan kophaatti yaa guttisu jira akkuma gartu kanatti. Ergasii bu'aa kee innis kee karaa yaa kutu yaatis maal gootaa ta'e sajjala. Illee si hojii guddisu egaa akkuma dhiyoo tana jetteetti. Amma sanna dubbachuun haaluu ta'e sanamma baran amma san yaani sanan dubbuman godhe malee heerumaaf illee jarjaran qabu ilmaan kiyyammoo mataa walitti qabadhee guddifachuu karooraaf yaada qaba malee akka tiyeette faayoon hin dhageenye jechuuf hin kaanis maaliif jennaan si dhageessuudhaaf akka inni asii akkaan heerumuu inni nuus gatee deeme maaliif atis keessarra ijoollee heerumuu dandeessa biyya tanaa keessatti. Anama barte heerumaa natti hin jirtuuti heerumaa natti hin jirtu ani wanni ni dhiyoo tana siin jeesuun dhugaa sitti fakkaate nan san dhugaa miti an san gartee karaa heerumaa qofa osoo hin taane yaani nama ilman kanas eeganni ergasii bu'aa anillee maal jeetiin ture yoo inni haqqan haa juu taate isallee barbaadeetiin akka isinillee walitti galtan godhaa jeetiin ture saniifuu yaadni kiyyees naa milkaa'uu hin dandeenye amma immoo kan dhageetti gaa inni kutee raajuu kanatti adanitti agarree maal naan jaan jeet. Hayi ati eenyurraa dhageesse telefoona isaa qabda. Maaltu si dhibate nama telefoona isaa qabda. Telefoona isaatti qabaachuu osoo hin taane. Isaa wal quba qabdaare. Isaa wal quban qabu. Yoo isaa wal quban qabaanne akkamitti akka inni adda jiru beektu. Nama isaa achitti harkee qabatamaadhaan nama isaa achitti harkeessitu. Akkanatti akkanaa saayimni raajuun akkanatti adanii gara biyyaatiin deema jaa. Bakka tolfate reeyaan duraanuu ilmaan kiyya kophaan guddifachuu jira baay'ee torbaqee tolfate haa bakka. Saniifuu kanumatti atis bakka kalaas kophaa duraanuu kan inni galuun feetu. Akkam ta'uu duba beekamti ta'e naan jette ilmaan facaasi shaararra beeyyatta inni adan jira. Ani amma si wajjin dubbii dheertuullee hin danda'uuti. Ati amma adan jira kana eenyurraa dhageessee eenyurraa dubbii tana fiddee dhuftee yaadachuun amma si gaafachuu deema beekta. Eenyurraa akka fiddeen beeku garuu eenyurraa fiddee. Faayoo akkasuma ta'in namarraa hin dhagee. Ammas nama hedduu amanu tokkorraa hin dhagee akkana raajuu chigirree naan jaanii nama sana waan hedduu wal beenuuf saayiba kiyya nama yeroo dheeraa hojii turre nama isa kanallee beeku jechuudha. Akkattiin saayiba kee raajuu akkanatti adanti argee biyyaan gala jaa adanitti harkee naan jeen naa himee hayyee jeetumaan anis maal jennaan sittiin hima jeegaa dhufeen. Ani amma bari ni beektaa raajuun adan jiraatus as jiraatus. Akka uumaan aangoon ni beektaa mire. Uumaa siin godhu. Uumaan aangoon kadeemes tolfate. Ka innichi jiraa bar tolfate. An duraanuu as jiraate uumaan aangoon ammallee deemee onni narraa hir'isa takkan jirtu. Amma inni nis kute. Duraanuu kan hin deebinellee dhugaadhaatti illee feeta. Amma waan gootu waan akka mistiraatti sitti himu. Namni illee nu hin dhagahin. Amma waan wanni ati godhuu dandeessu ilmaan kanallee taatu nama fuudhee sirraa biyya galchu. Egaa biyyatti ilmaan kiyya asitti osoo nama tokko kan inni beeku akkamitti nama ilmaan galchaadha. Nama deemu nama biyya ilaa warra isaanii warra raajuu beeku. Eenyutiin kan nayyee meeti nama biyyatti yaabbeetaa. Ati ilmaan mana keessanii galuu maalirraa jaalatteeti warra isaaniitti haa galuure. Isaanii jechaan tuffatamee ban ilmaan kiyyaa jechaan tuffatamee raajuun na tuffatee narra naqee
kutee anillee lasii hojii cinqachu jira. Ilmaan kiyya galcha ta'anii nama kan addaati kamii yaadammoo. Faayoo dhaabbadhu biyya tana keessatti kadhiirti nama bira hin jirre abbaan manaa kan nama bira hin jirre ilmaan ta'anii kophaa guddisuun xiqqoo ni ulfaata maali jennaan yoo biyya sirraa galan biyya tana keessa ilmaan namarraa galuun akka jabaadha. Anamma nama nan beekuun harkee. Nama nan beeku. Ani nan hin beekne. Achi gandoora raajuudhaati. Ajaa'iba Ganda keessan osoo hin ta'in gandoora raajuuti achi galaan raajus ni beekan imala isaanillee ni beekan. Aduu ajaa'iba qabdaarra. Ijoollee raajuu takka kana fuudhi biyya galchii hin jeeni innillee xayyaaraan galuudhaaf osoo hin taane dooniin galuu deema. Eenyu? Mucaan sana. Hooyyaa ilmaan kiyya qurxummiidhaa deena godhuuf deemtaati immoo maal taate? Akkuun namaa dilee kun rabbii galcha ijoollee rabbii itti baasa. Ati amma maa dubbii dheertu de raajuu si ergate. Ergamtee dhuftee bara amma arra ergamtee dhufte duraan nagoomaan waan jiraa na gargaarta. Akkamittiin ergamee dhufa? Arra si ergeetu moo ilmaan kiyya fidi kootu siin jee onkaanis malee. Anam la yaanni kun yoo siif hamijjatee jechuudha. Ani yaanni kanaa kun naan ta'u. Haasoo keenya kadhiyoo tanaaf waliin mari'anne san maali ni karaa dhiibte moo akkami? Haasaa kam? Haasoo tokko waliin mari'annee turree naafee ta'a. Waa'ee ilmaan irratti dhiyoo tanaatillee dubbattee turte. Dubbadee dhugaadha sangaa. Akka itti. San abbaan itti haadhufuu hin jeebar. Yaani duu abbaan amma karaa biyyaa kutee ja'an. Kanaafuu dhiyoo haasoonni itti dhiyoo sana amma sana kana haasoo sanii nammaan tana maali karaa dhiibte moo jechuus barbaadu. Karaa dhiibte. Barsan duraanuu waan jahu magartee maan jahu maan godhe malee. Sani yeroo ittiin qabu nama haasaa akkasiisan. Yaani ani hanjamaa duu waan ijoolleedha kan hanjamaan hojii gootu. Hayi duboo akkasii kamii jechuu deemtaree hanjamaan godhee maaliif ani qabumaan si wajjin godhe malee hangizee sanan heerumaan natti hin jirtu haasaa saniitis natti hin jirtu kurmatti ofirraa haasa'e malee. Ayaan baraka guyyaa san baraka dhumaan silaati malee gaa lubbuun na dhiibattee turtee haayaa jechuu. Didiyan leeni amma maaliif jennaan namaatu nama na hojii dhagee raajuun akka karaa biyyaa kute naannii gallee karaa biyyaa kute. Maal jechuu ajaa'iba qabda akkam akkamitti kana yaadda waan akkanaa kana nurraa dhiisu. Eega kuteefuu kuma jiratti daba malee. Ani amma dubbiin akkanaatu waan hambantu galatoomeeti. Immoo amma ilmaan kiyya kanaa si dhiphise moo? Ilmaan kiyya waan na gargaartu gartee shilingiin sana gargaartu kanaatu sitti ulfaate moo? Angaraan kanaa miti. Maali shilingiin sun ati na gargaartu yoo sitti ulfaate. Ani ilmaan kiyya anuuniin jiraachifadha yoommoo akkasitti si gargaaruun fadhu nama tokko kasi gargaaruun fideettee akkasii yaada jirtaa mire ani yaada akkasii sana fadhu. Yaada ati naa kaafte haasoo ati naa mareetti sanarraa hin tana siin jee malee an nama si takkittii dhiisiiti nama takkitee nama kuma takka illee gargaaruu danda'udha. Asiisanii gartee mee nama yaada qabuuf illee miti ani amma raajuu yoo adda baanellee ani heeruma sanitti jarjaruutti hin deemu ani laal xiqqishuu jireenya mataa hiyyaa gartee miti. Jireenya mataa hiyyaa uffadheetiin jiraachuu barbaada malee an dhiira barbaadan deemu seegalee jira miti. Jireenyi kophaa kun duuba keessaafu biyya tana keessatti kophaa akkamitti. Bakka ani hin dandaareen ati maal si cinqe ani hin danda'a. Atummaan dandeenya. Maal si cinqeeti ani ilmaan kiyyaa wajjin hin danda'a. Maaliif anis yaaduma keessa dhaabbileen akkanis hin jee malee. Duubati maalirra dhaabbatteeti moo yookaan jaarmiyaa raajuutu jira moo ilmaan duraa fuudhii. Raajuu silaa wal qabaannee dhugaadha isaatutu. Akkana jeessi gorset innis yoo biyya tana keessa jiraate ilmaan isaa akka fuudhee karaa biyyaa galuun barbaadu inni nu silaa dhageemma raajuu jechuun haasoo naaf jettee haasoo nu kanaamu naa hundi iswanu. Anama yaadne teette kun matuma galee unaan taane wanni niin guyyaa san si jeefan hanjamumaa fi haasooman si godhe malee. Ayoo dubbii deengatti naan jetti san baraan wanni itti mari'adheef inni kunis nama ilmaan kanallee fuudhee sirraa galchuu danda'uudha siin jeetiin ture. Ilmaan kiyyamoo. Eewa maal rakkoo qabaree ilmaan karaa biyyaa sirraa galee maaliif jennaan biyya tana keessatti namni nama fuudhuuf takka bultiidhaa barbaadu nama ilmaan qabu osoo hin taane nama ilmaan hin qabne barbaadudha. Akkasiisan barbaada. Namni silaa na fuudhuu deemsu. Ati duuban nyaata ilmaan hin qabne hodduuta ilmaan hin qabnetti qajeelchitu. Maaliin siin jee guyyaa sanumaa siin hin jenneera. Umaan jenne kamitti umaan hin jine fa'aa. Umaa siin hin jenneen sumaa jinaasee qoflee ta'uu. Haasonni akkamii haasonni. Inaasa umaan jennere waan ati jettu tana raawwan qaburee. Akkanaan an jettee miree nama ilmaan kanallee na hojii silaa guddisuu maal barbaada maal jettee haasoon ammareettee turtere haasoo san malee waan irra dhaabbadheen
nama illee si arke nama wajjin ilmaan guddisanii dhabee duba kanneen gaafsan akkasii ni fanni hojjannee waati dubbii kana sana isaa hin jennee jenne ay maal nakka jibuu deemta hin kijibnellee hin jennellee waan akkanaa yeroo hin qabu kaa yeroo hin jiru. hin kijibirree naan jettee jirta. Yoo sin jee waan itti naan hin mari'atin takka ana isaa fideetiin. maal jee sin mari'adhe maa itti naan hin mari'anne. waan dubbanneen mi maaliin jee waan dubbanneen mi waan kana jettee ji'as kan anallee kijibaa maa gootaree dubaati. maaliin jee mee waan jettanii beektaa maal irraa ammaan tana. ani waan jenne boo ilmaan kiyya talli godhin sin ja'anii ani ilmaan kiyyaanuu jiraachifattutti jira. Faayoo kijibdees. Yoo mana akkana jeen. Kijibni namarraa. Amma raajuuniin gaa viidiyoo guddala guraachuudhaan jee malee barsiisiin hin jenneera. Sun si laallatu bar. Saniifuu waan na shakkituu si miti. Barsiin shakkinee nama dubbiin barnaa fudhatamuu ditte. Tokkoffaa ilmaan keetiin biyya nama erguu jiraa jette biyya galchuu jiraa jette. San immoo aan sun nagadi liqeeffamte. Kalaas dhiisin ramee waa'ee uumanatti haasawaa jirtu kalaas dhiisi. Maal jennaan ati waan ati na mari'atteen siin jee arrara deebitee na kaadde. Faayoo. Wooman siin mari'adde sanii dhabee bara mee maaliin siin mari'adde? Dhabdee faayoo. Waan na mari'attee dhabdee? Mee maaltu dhabdee naan hin mari'anne isaati. Maaliin mari'addeen siin? Ilmaa wajjin na gargaarii qofa kan siin jee ni beekasan. Kalaas. Sangalatoomi na gargaaru jirta. Kalaas dhiisi. Maaliin dhiisaree? Mee waan akkana naan jettee jira. Waan akkana teetu san ni fura. Jirta faayoo nan kaadin. Maaliin siin jee? Kaameraan nu duran jiru jettee nan kaadin. Maaliin jeeree? Anaaf ijoollee xixiqqoo tana warri mana kana jiru. Anumaas dura ol seenee mana kanaas dhufteetiisi. Jettee waan naan jette ilmaan kanurraa bakka itti godhii takkaa nama bakka hundaa itti godhu maal jettee naan mari'atte waan naan mari'atte maalirraa maal? Ilmaan keetti bakka godhisiin jaa? Aanana diira jaaniin gasii manii kalaas hin gaspate waan jette. Ooma jettee. Ilmaan keetti bakka godhisiin jaa ilmaa? Waanumatti naan jettee kan nama dubbadde waan. Haayish. Atis dubbii fiddee gaaboo. Si mari'achiisanii illaa jaarmee ajaa'ibaa keessaa dhufte har'a. Jaarmee akkam? Jaarmee raajuu keessaa dhufte. Kalaas. Ilmaan kiyya kamtii bakka itti godhisiin jaa osoo lubbuun jiru? Jaarmee eenyuutiin jaaramu? Raajuun hara biyyaa kutee jaan kan osoo ziruutu naaf raajuun wal quungamu ni beeyta. Sanduuqa ni bee. Ilmaan gurbaa kanaa akkamitti rakkatanii maal jechuudhaaf gama keessanitti dhiyaadde maali rakkoo jirtu furaa jeeti amma kaniin siin mari'adde. Akkana furamtiitu rakkoon ta'e. Akkamiin furamte? Rakkoon ta'e akka itti furamtu. Ilmaan bakka itti godhinaan jetteettu kanaan ilmaan kiyya maafiin bakka itti godhisiin jaa. Ati wayi abbaa dhalee na gargaaruuf nattas hirkatte malee abbaa dhalee miti. Abbaa dhalee osoo taate ilmaan kanarra halli itti godhadhuun jaanan. Ati immoo waan abbaa dhalee hin ta'iniif ilmaan kanatti halli godhisiin jechuu har'as boruus hin danda'an. Akkamittiin duba lafaa ka'ee ilmaan kiyyatti halli godhisiin jaamee dubbiin tun fudhatamanii qabdi akka tubbuu laalte meelaa. Dhiisarra maaliif jennaan silaa irraan. Ammana dhagee waan hin qabne guyyaa keessaa fidattee. Amma sin dhaga'u. Na dhaggeeffate waan hin qabne guyyaa keessaa fidattee ilmaan keetti bakka godhii. Ani kijibaa sin beeku. Takkaatis kijibee hin beeku. Arraati immoo ana kijibaa gootee. An kijibaa sin goone ani ilmaan kee bakka godhii takkaa sin hin jenne. Silaa namni nu bira jiraatillee gaarii ture. Ani silaa kaameraan kun banannee kaameraan jiraate. Amma dhagee keetti. Hedduu akka gaariidha. Waan sin jee sin qabuuti. Baaltota kana ofirraa baaseetiin shaayii waan akka shaayii irra nu kaaya. Ani deemuuf hin deemaati ammaan tana taa'e. Waan akka shaayii irra nu kaa'aa baaltota kana ofirraa baaseetama. Waliif deebina dubbiin tun dubbii ajaa'ibaati. Khayrii rabbi haa godhu.